gargaarsa keessan hin barbaadu deemaa narraa. Eeyyee. Obboleessoo maal taateedha maarrakkatti? Nutti maddu maal taateedha? Hin himadhu. Har'a madaa koo ishee xiqqoo kana gaafan isinitti agarsiise boritti madaa koo bal'istee ittiin nama deessuufidha. Hin himadhu deemi narraa. Lakki akkas miti. Qarshii dhabdee ta'e qarshiitti gargaaruu dandeenya. Qarshii muraasni harka jira. Hin barbaadu. Har'a qarshii muraasa naaf kennite bura natu si jijjiire anatu nama si godhe jettee deemtee dirree irratti odeeffachuufidha. Nattaafu qarshiin kee deemi na bira. Lakki yoo uffannaa dhabde teessee walitti buusnee uffannaa siif bituu dandeenya. Siniin arrabsamuurra siniin addeessamuurra yoon qullaa koo deeme maal ta'a? Maaliifan sinitti madda rakkina koo deemi narraatis sin barbaadu uffata kee fudhadhu deemi. Mana keessa jiraatu dhabdee bakkee teessa yoo ta'e kottu wajjirraa mana keenyatti galla. Har'a akkas jettee na fudhattee galtee bor gaafa sinniin kee dhumu yookiin gocha keen yookiin arraba keen nama deessite mana na baasuufidha. Mana keessanis hin barbaadu hin jedhe. Gargaarsa keessan hin barbaadu deemaa narraa. Eeyyee gargaarsa keessan hin barbaadu. Ammaan booda kan rakkina kootti machuu qabu tokkoof tokko yoo jiraate isa yoomiyyuu nan himanne isa yoomiyyuu dabarsee hamaaf nan laanne uumaa koo tokkicha qofaattidha.